Seenaa jaalalaa abbaa duulaa dhugaa kitaaba barreessan keessaa fudhatame. Gaaf tokko osoon hiriyoota koo waliin bashannanuun bareedduu arge. Bareedduun intala hawaasaati. Hawaasadhaaf fira gaafachuu dhufte. Bareedduun akkuma maqaa isheeti. Intala qalloo magaalaa simbo qabeetti namni kamiyyuu yoo arge ija irraa hin buqqifanne. Akkuma magaalaa gada basaasaa dhufteen poolisiin tiraafikaa dargaggeessi tokko bareedduu argee jaalala isheen waadame. Konkolaatota hordofuu dhiisee hojiin isaa bareedduu hordofuu ta'e. Guyyuma tokkoon ganamaa galgala gara safara mana fira bareedduu faatti deddeebi'a. Asaasan magaala xiqqoo waan taateef oduun kun biyya waliin ga'e. Anis hiriyoota koo waliin ta'uun bareedduu adamsuu eegale. Carraa wal barachuu argannee natti dhiyaachaa dhufte. Suuta anii fi bareedduun ija jaalalaan wal ilaaluu eegalle. Ibiddi jaalalaas qabsiifame. Bareedduun yeroo sanitti barattuu kutaa kurnaffaati. Ani barnoota sadarkaa lammaffaa osoon hordofuu abbaan kiyya na jalaa boqonnaanan eessuma kiyya obbo Tasammaa Boruu jedhamu birattiin gada basaasatti gale kan maqaa Minaasee jedhu naaf baase. Obbo Tasammaan obboleessa haadha kootiti. Iddoon dhaloota koo Arsii Heexusaadha. Abbaan kiyya maqaa Bajjigaa jedhu naaf moggaase. Booda eessumni kiyya mana barnootaa yommuu galu gara Minaasetti jijjiire. Eessumni kiyya kun ogeessa fayyaati. Gada basaasatti immoo itti gaafatamaa buufata fayyaati. Kanumaan hojii ittisa dhibee fanxaaxaa akkan hojjedhuuf haala naa mijeessi. Fardaanan naannee hojjedha. Mindaan kiyya ji'aan birrii 90. Wiixata mana eessuma kiyyaatii ba'een bakkuma natti dhiite. Bulaan hojii kiyya hojjedha. Sanbata deebi'een dilbata boqodhee tanan ammas wiixata deebi'eetoo deemam. Jaalalli kiyyaa fi bareedduus ni finiine. Suuta haalichi jijjiiramaa dhufe. Wal malee aduun dhiite toonuuf hin bariitu. Bareedduun galgala mana keessummaan dhuftee dhokattee baati. Anis galgala yeroon galeen yommuu isaan rafan suuta jedheen foddaarran utaalee ba'a. Hojii too'annoo dhibee fanxaaxatiif kanan duraan wiixata ba'ee sanbata itti aanu galu dhiisee guyyaa guyyaanan deddeebi'uu eegale. Ganama fardaan ba'een hojii kiyya hojjechaa hooleen galgala deebi'eetoo gala. Haala kiyya kana kan hubate eessumni koo obbo Tasammaan gaaf tokko na waame. Nan dhaqe. Haalli kee kun natti hin tolle. Galgala galtee mana hin bultu. Deebitee baatee deemta. Akka duraanii hojii kees sirnaanii hojjetaa hin jirtu. Kan duraan wiixata baatee sanbata deebitee dhuftu amma guyyaa guyyaan deddeebita. Maali wanti isaa jedhee natti dheekkame. Homaa hin deebisniif calliseetuman dhaabbadhee ilaale. Dheekkamsi isaa natti hammaate. Sanaan booda anis deebin deebiseef. Lammaffaa mana kee hin dhufu. Hojii gandara naannee hojjedhu kanas hin hojjedhu hin jedheen. Baay'ee aarii na rukutuuf natti dhufnaanan kaadhee jalaa ba'e. Haati warraa eessuma kiyyaa aaddee Adaanech baay'ee na kadhatan. Akkan deebi'uuf irra deddeebi'anii na gorsanis nan dide. Lammaffaa achiin hin baane. Adaadaan aaddee Adaanech aaddee Teenesh nama gaariidha. Anis waanan isaan jaaladhuuf darbee isaan bira nan deema. Yeroo sanitti kanananii obsuu hin dandeenye bareedduu qofa. Ani bareedduuf kan jalqabaati. Anis isheen dura dubara biraa hin beeku. Nulachuu kanaan dura umaa hin beeknu jechuudha. Waliin galaana jaalalaa daakne. Guyyaatti yeroo 4 ol osoo wal hin argin in oollu. Haala kanaan osoo jirruu bareedduu garaatti hafe. Waan goonus hin beeknu. Ulfaa'uu isheetuu turreeti kan barre. Eessaa seen? Mana bareedduun keessummaan dhufte shamarranii fi dargaggoonni jiru. Isaan quba qabu waan ta'eef haalli jiru galee fiira. Dhoksuuf yaalan. Garmalee irratti beekamuuf yommuu jedhu mana hiriyoota ishee dhoksanii warra isaaniitiin gara hawaasatti deebitee jedhaniin. Sanaan booda garuu maal akka goon hin beeknu. Nutti kan mul'atu jaalala keenya qofa. Ani yommuun qofaa kiyyaa taa'u maalan godhaa amma jedheen dhiphadha. Yoo wal arginu isa dagannee jaalalaan addunyaa biraa keessa jirra. Ulfi bareedduu guddachaa dhufi. Haala kanaan osoo jirruu gaaf tokko bareedduun baddi. Barbaade.
hiriyoota isheerraa hiyyaafadhe argachuu hin dandeenye. Eessa yaaseen? Booda hiriyoonni ishee gara hawaasatti deebi'uu ishee natti himan. Bakkuman dhaabbadhettan ofirra taa'e. Afaantu wal na hidhame. Waanan dubbadhu wallaali. Keessi kiyya ati bareedduu malee jiraachuu hin dandeessu. Bareedduu barbaade argadhu naan jedha. Eessatti barbaadee yaa argadhu? Hawaasaa ta'uu malee teessoo ishee tokko hin beeku. Akka ammaa moobaayiliin hin jiru. Yeroo waliin turretti safara isheerree hin gaafanne. Osoon gaafadheeyyuu akkamiinan barbaadee argachuu danda'a? Ani hawaasaa maqaadhaan malee dhaqeessi hin beeku. Hawaasatti mana bareedduufaa kan beeku warra isheen bira dhufte qofa. Isaan maal jedheen gaafadha? Guyyaan halkan natti ta'e. Onneen koo bareedduu barbaade argadhuu naan jedhee halkanii guyyaa irriiba na dhorku jalaa callisuu hin dandeenye. Eessayyuu yaa ta'u bareedduu argachuu akkan qabu of amansiise. Bareedduu barbaadee argachuuf konkolaataa fe'umsaa Hiinoo jedhamu tokko kadhadheen gubbaarra taa'ee gada basaasaa gara Kofalee imala eegale. Konkolaatichirra taa'een yoon bareedduu arga jedheen ijaan miilladha. Kanan halaalaa arge hundaan yaa Rabbi bareedduu naaf godhii jedheen keessa kootti Rabbi kadhadha. Osoon bareedduu arge konkolaatichiyyuu haga dhaabbatutti hin eegu. Utaalee irraa ween bareeddutti marama. Haala kanaan ijjitoo osoo hin cufamin keessi koo osoo bareedduu yaaduu Kofalee ga'e. Magaalaa Kofalee keessa guyyaa lamaaf karaarra naanna'ee iddoo gabaa osoo na hin hafin irra naanna'ee ilaale. Bareedduu barbaachatti uummata magaala Kofalee tokko tokkoon lakkaa'e jechuu nan danda'a. Garuu bareedduu argachuu hin dandeenye. Guyyaa lamaaf magaalaa Kofalee keessa ergan bareedduu barbaadee dhabee imala kiyya kara Shaashamanneetti itti fufi. Shaashamanneen akka Kofalee miti. Mandara ishee waliin gahuuf torbee tokko natti fudhate. Garuu bareedduu argachuu hin dandeenye. Imalli gara hawaasati. Bareedduu argachuuf abdiin kiyya dhumaa hawaasadha. Kanaaf osoo ijji kiyya hin libsatin halkanii guyyaa bareedduu barbaaduun qaba. Barbaacha jaalalaa obsa fixachiisaa. Kanaan alaalaa hargu hundi bareedduu natti fakkaatti. Yommuun bira ga'u jechaan bira darba yookaan duubatti deebi'a. Kanan bira ga'e hundi bareedduun wal bira qabee yommuu ilaalu fokkistuudha. Xiqquma kan bareeddutti dhiyaatturree hin argine. Rabbittan booye. Maal kan akkasitti namaa kennanii namarraa fudhatan jedheen hirqiffadhe. Garuu deebii argachuu hin dandeenye. Keessi koo bareedduu ni argatta. Haammattee galattaan naan jedha. Yommuu kana haamlee naaf ta'a. Ati bareedduu malee nama ta'uu hin dandeessu. Abdii hin kutatin. Jabaadhu yommuu naan jedhu wantuman amma argadhu natti fakkaata. Bareedduu yoon dhabeyoo maalan ta'a kan jedhu yommuu yaadu maraadhu naan jedha. Kutaa lammaffaan itti fufa.